الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فارونك ربي نجايان أمرين ديرسه وقاها روا كان نجايتي تكفى جئة تكفى barakuma tokkoof dhibba afurii soddomii lama guyyaan kun akka lakkoofsa islaamatti bara haarawa jechuu nulle yoo rabbi jedhe darsii keenna barumsa keenna haarawa amma eegalanna yoo rabbiin guddaan jedhe barumsi nu halkan kana eegaluu hennu kun akkamitti ummata kufe kaasanii akkamitti nama cabe fayyisanii, kamiin nama laafe jabeessanii, kamiin nama jallate qajeelchanii, kamiin nama wallaale barsiisanii, akkamiin nama dadhabe dandeessanii. kana inshaa Allah akka barumsatti karaa siira rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam baranna. siira rasuula rabbiirraan kana baranna yoo rabbiin guddaan jedhe. siira rasuula rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam seenan rasuulaa kun beekamaa. siira rasuula nama hundaafuu beekama. eessa dhalatanii, yoom dhalatanii, eessa guddatanii, maal keessa turanii namni beeka. wanni nu barbaachisu nu barumsa keenna kana keessatti waan haga mul'atu kana duubaati. ma waraa al-akhbaar, oduu haga mul'atu kana waan booda jira. maaliif wanni kun taate tana baranna yoo rabbi jedhe. rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam irra caalaa nama rabbiin guddaan uumeeti. aalama rabbiin uume kana hundarra ka caalu ergamaa keenna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. jiruun isaa hunduu barumsa, jiruun isaa hunduu gorsa, jiruun isaanii hunduu muuxannoo. sochiin isaanii, jiruun isaanii, daldalli isaanii, horata isaanii, lolli isaanii, tolli isaanii hunduu waxyi rabbii guddaati. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي ربي تسجين إساني هندو. برمسكنا وان نبيك عليه الصلاة والسلام لالتشسوف nama rabbiin uumerraa ka irra caalu waa'ee isaa dubbatuun nama ilmii guddoof beekumsa guddaa qabu barbaachisa. sun anaa miti, ammoo haga sun dhufu karaa qopheessa inshaa Allah bi'idhnihi ta'aalaa. nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ka rabbiin guddaan qulqulleessee uume bareechisee ol baase faarse qur'aana keessatti wa innaka la'alaa khuluqin caziim. atin haala ilma namarra ka irra ol aanurra si uumnedha rabbiin. akka addatti uumamte jedheen rabbiin haalli kan kee, jiruun tante, akkaataan kan kee hunduu akka irra caalutti rabbiin guddaan si kenne jedheen. aalama hundaaf kaayame. guyyaa qiyaamaa yeroo rakkoon
aktittiin sun dhuf عالم هنديو شفاعة فود رسولك إن عليه الصلاة والسلام أمة ساق وفآمتي عالم هند شفاعة فود يرو قبريك السابهن نمني درا ربين قبريك الساقباس رسولك إن عليه الصلاة والسلام مقام المحمود كاس ربي حودي بريد سر ربي قبئ سيفي تشر دابه ورا كراسا قبته اجتي حودي سن اوباس ربي ورا شفاعة ثاني ارغته حودي اسان الرادوغ جنة الإساء وجين قوة ربي الرحمة فيك انه هاقول نبيين كينا عليه الصلاة والسلام نما أسوجر هلون سمائي هنداب نمتفي نففيت كيسة سيني كان الدبر سمائي كان الدبر أمني برانجيرو أسوجرو أسر إمالتاي كان التدبر برم سكنا يرو برنو كتابة مقعد وفني كتابة هيك كتابني سيرة كيستي بالريفة هدو جر هدو هالان هدو هندو أمو متك دبتا أفان دبتا بفان هاسوا واني دبتا ما أمو ومتك غزوة بدر تنمو أكو متك دبتا أحود يدا أكو متك دبتا هجرة رسول يدا أكو متك دبتا كتابتي باية جروكانا كفيت قرأتي الكتابة تقو أسر الدبسيتي هي كفان ورمتي تشوف ندف وانو استين نفس نيمتي ترجمة ميتي كتابة تقو أفان كينتي يكون بؤة تقو لي وانو قبل كتابة دي بتقو جرات أفان في تتيكر أفان عربا وبيت قوت أفان إنجليشي وبيت قوت أفان فرنسا وبيت قوت أفان في تندبس وانو تشكل سيرا تكتما كتابة تقو أفان كينتي يكون ميتي يعني كين ترجمة ميتي وان ترجمة رقودوت يعني كين واني أرقم يكون أكمت حالة كين حالة حواسة كين حالة جروتين ناتي والبرك أمني لالي بفكامي ركو أرد أركانو قبضو كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام فرماته في دير إسا يرو سيرا كرانو بفكانان كرانو رحيق المكتوم فردا كتابة كوكاكوا عبارات كتكان أفان كين الركايو ميتي سن ترجمة جنمتي ترجمة ما ور يونيتد نيشن يرو أفان تكون نمني دبتو أفان براه الدنجلاهي كان قرتني ترجمة كتابنا كس كتاب أفان عربا عبارة مثلا عبارة ركايو يكون ترجمة مثلا ديم نفنو توب أصوت تنسين ننتورا متى دوري أرداتنا كيست رسول ربي عليه الصلاة والسلام كربين قدان كبجه هلو سمائي بنف هلو لفاتي كسمائي حتى بنف نما ربين قدان هكذا مرة كبجه كان علمي نما زمان أما نجر كان كبجاساني والله مالف والله شف والله osoo beeke isaan beeka nama tokko osooti waan isaan beekne yoo namni hamtuu isaa irraati odeesse hamuma seetati rakkoon tun baay'ee addunyaa gubbaa nama jiru hedduu mudatti garuu warri beekanii jiran nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam rabbii guddicha nama uumettu kabaje kabajaan isaanii namoota jajjabaa addunyaa tana gubbaa seenaa addunyaa gubbaa dhufe hedduu wajjiin wal bira qabnee ilaallunu akka kitaabni jara dhibba addunyaa irra beekamoo irra maqaan isaanii hafe jajjaboo jedhee kitaaba dhibba barreesse namtichi sun namoonni inni achi keessatti dubbatee wal bira qabee laale jiru addunyaa tana sanumayyuu osoo beeku inni fi sanii wajjiinuu
tokkoffaa namni addunyaa irra jabaa ka irra beekamaa ka irra gaarii Muhammad jedhee kaa'e lakkoofsa tokkoffaa kenneef namtichi sun kitaaba san namuun beekaa namuun qabaatee kitaaban beekan isaan beekama garuu nu nabiyyii kenna jajjabdoota addunyaa yookaan lolaan jabaa ta'e yookaan arjummaan jabaa ta'e yookaan mootummaan jabaa ta'e yookaan nama ajjeesuun jabaa ta'e namoota kanaan wal bira qabnee ilaallu rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam buudaa bira qabnee ilaalle Hitler bira qabnee ilaalle Liinin bira qabnee Sataaliin bira qabnee ilaallu rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam eessa kennare ambiyoota rabbii bira qabnee ilaalla ergamtoota rabbii keessaahuu warra ulul azmi nabiyina nuh alayhi salaam Ibrahim Musa Isa عليهم السلام warroota kana bira qabnee laallee warroota kanarra caalchifna rabbitu irra caalchise sun nabiyyi keenya qissaa isaanii itti seenuu jiran ummanni isaanii karaa isaanii sanirra deemanii akkaataa isaan irra jiraatan sanirra jiraatuu qabu haalli ammoo amma nu keessa jiru akkaatan jiruun ummata islaamaa amma keessa jirtu sanirraa fagoo maal keessa jiram amma rabbiin guddaan quraana keessa maal nuun jedha kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billahi isin ummata rabbiin guddaan uume keessaa ta irra warri irra caalu isin nuun jedha rabbi isin turra caalan nuun jedha khayra ummatin ukhrijat linnaasi ummanni irra caalu ummata nabi Muhammad jedha amma akkasitti irra caalaanu akkam jirraam ummataa ol jirrama ummataa gadi jirra rabbiin guddaan irra caalaa nu godhe وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة جدوغاليس هنداهو أولي سن ربين اسم قد جدي أمة هندرت اسم ترقابه جراتين سن أكاتا ربين قدان نقبيسين akkaataa namni karaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qabate bakki inni gayu bakkasan jiruun teena ta ardaaho ammoo achi jirti meega qabnee haalaallu ummanni muslimaa zamana amma nu keessa jirru kana keessatti bara 1432 booda jiruun isaanii jiru haalan nama gaddisiiftu وما هند كيستو وما هند كيستو وانما قدسيسا موتما اسلاما جدمت موتما جهاتما اول جمع هندانو وروتو الله فيتي قديسان هندانو meeshaa lolaa haalaallu hundaanuu irraa gadi isaan malee namni biraa ka meeshaa kan kee ka lolaa harka kan keetiin gubii balleessi jedhanii ni jiru isaan malee ummata islaamaa malee ka biraa hin jiru meeshaa lolaa ka diinni kan keessiif jedhee horate ati horatuun qabdu akka abadaan horanne mallatteessi jedhanii mallattoo karraa fudhanii mallattoo saniif dhaadu islaama leen jiru sun gama lolaati gama qabeenya diinagdeetti yoo deebine rabbiin qabeenya guddaa kenneef ummata islaamaati batroolli aalamaa guddichi kun irra guddoon harka islaamaa keessa jira akkasuma gaa qabeenya albuudni baay'een sanii wajjiin hoo aalamaa gadi jiran isaan gara barumsaatiin hoo aalamaa gadi jiran tokkummaa jidduu ifiitii hoo rabbiin ummata takka isin akka nafa nama tokkoo jedhe rasuulli keenya ka jasadil waahid
wanna akkasii sun jirti am hin jirtu lolaa jibbannaa badi mootummaan lama ta olla'aa ta muslimaa ta jidduun isaanii nagaa qabdu xiqqoo haalli akhlaaqaa hoo akkam aalamaa gadi ollaa bifa kamiin waan biraa dhiisi hojjettoonni mootummaa miidhamaa fi zulmii isaan ummata irratti harkaa qaban waan namni haga beekee himuu miti waan tokko fixatuudhaaf mallaqa baaftu malee fixachuu hin dandeettu fira qabaattu malee fixachuu hin dandeettu waa sixaan dhuftu malee fixachuu hin dandeettu waan biraa dhiisi gama meediyaatiin alamaa gati meediyaan isaanii baay'een sirbaa fi filmi bu'aa tokko hin qabne waan akkanaatiin ummata mashguula godhan waan silaa sagantaa babbareedaa nama waa barsiisu nama waa agarsiisu fidan eega amma haalli jiruu ummataa bifa kana tahe maal nama barbaachisare ummata nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ijaare gadhaabe jabeessee biraa deemisan ka sadarkaa kanarrat amma gad deebi'e wanni isaan ijaaraan jirtu waan gaafduudha ijaare malee qorichi tokko ka isaan jabeessu hin jiru qoricha guyyaa duraasan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam kennee ummanni jabaateen malee qorichi biraa ka nama jabeessu hin jiru rabbiin guddaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qur'aanni dhuga rabbiin dhugaa dubbate ummata hundarra nu caala maaltu rakkoo hagana geettu kana fidare amma namni ummata hundaa gadiinu rabbiin ammoo ummata hundaa isintu ol duun jedhe irdinni qur'aana keessa hin jiru ballama rabbii keessa hin jiru haala jiruu keenyaa keessa jira nuttu qur'aana sanirraa fagaate garuu rabbiin ballama nurraa fuudhe haga feetan laaftan laafinna kanarraa rabbiin nu kaasee jabeenatti nu deebisu maal jedhe rabbiin innaa lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نوجد ربين لننصر انتم سناف رسولنا ارجوان كينانتم سنية والذين آمنوا ور ارجمتوتا كانت امانه لانتم سنجد في الحياة الدنيا جروء دنياتنا قبت تمسيني في والآن سنجد ربي ويوم يقوم الأشهاد أتشت وياك يا ملتي انتم سناف جد ربي الدنيا قبت تمجرت ربين أمتك ناتم سوهدا ثم ربي تلوف جرات رسولك الناس ما يجدن إن الله زوى للأرض مشارقها ومغاربها ربنا دنياتنا ولنا دجاسه بهاف دياسي ولنا كليسي نجرسي سيد وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها موتمان أمتك يا وان هجسا قياسا ربي نجرسي سهون داقا أجرات جد تانا أرقاته داف ما نبرباتي سدو قبطي لما واليادة كيسو قبطين تكفأ يقين شكين تكوكيسا جر قباتو قمنا يقين يتون لغادان أمنو لغادان التقوفو شكي تكملت يقين كم يقين صحابا زمن رسولاسا قبا أرقاتو قمنا ربي قدان نوتم سيء النفولف يقينا كم فانامي لولا أحزاب وقاشا نسعو دول به عالمني زمان سيارو سنجيرو من عربا هندو والقياني ورانا قداك وبيساني أمة إسلاما كان
ganduma isaanii itti dhaqnee lafarraa haqna hundaa fixne jedhanii qophaawan yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam boolla qotanii magaalaan haa marsinuu jedhan lafti lafa dhagaata isin gartan sanii lafa qotuu dadhaban dhagaan guddaan tokko lafa jalaan dhufee lafa qotuu dadhaban naannoo takka rasuula rabbitti himan alayhi salaatu wassalaam yoos isaan fidanii sibiila lafaan qotan kaan fuudhanii dhagaa kaan dhawan Allahu akbar jedhanii dhawan dhagaan kun gargar caccabe Allahu akbar u'tiitu mafaatiha ash-shaam jedhe rabbiin bantuu biyya shaam nakkenne jedhe والله إني لأرى قصورها الحمراء الساعة والله أما أرجو الجرى جرى منوت ثاني دي الديمة أرجو الجرى ربي بنتو ثاني مفتاح ثاني ربنا كن شام بأم سوريا أردني فلسطيني لبناني جرم تكره الشام ولي جرم مروا لما تاول فوريا ونما لرسول ربي ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض رب بنتو بي فارس ناكن والله منوت أدادي مقالا مدين مقالا مدائن مقالا ثاني أمتي مقالا ثاني أرقى آجي رجل مروا لما متى صدفع عمالي الأول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن بنتو بي يمن ربنا كن والله إني لأرى قصور صنعاء من مكاني منوت مقالات صنعاء أصباب الدير قاجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام مي يقينكم يقين أكم لا لا مي يقينكم نما مرفمي مداماتي كيسا لفرها نجدني دين قم إيبتيك دي مآجر يقيني إني ربي براقبه بي شام هركد دي فت بي فارس هركد دي فت بي يمن هركد دي فت إلى الله المي إيمان نساني ألجر يقين نسان ربي براقبه يقين قد إساو وحيدته ما في ومن صحاباكونه مؤمن توت ربي الرأود السماج ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قاف مرفمن سور مؤمن توتا مال جدا والله كن وربي في رسول ربي بل من الرافودا إسي سنة تن ربي نقسيسي تنبود ربي نصر النباسو يقينا كسيسا نبرباجيسا نصر ربي نفا أقعان اتقوفو سم نبرباجيسا منافقتون وقافة ما مجرني منافقتون بيكا يروا كسم مرفماني رسول ربي الدنيا مرق أبتن صحابة أنجدوا سن ما الجدن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما الجدن وري قلبي ثاني كيس لكم نجر منافقتون واني محمد نؤدي السكون تبا جول الإجل نتبا تنمتج مرفمنا يسنو في تجرني مال بيابلو قباد بيابلو ربنا كن مفتاح ثاني ربنا كن ما لا سوي دنكون إيمانتي لاك بدون يقيني إيمانتي لاك قبين تكفى يقيني شكين تكوكي سنجر أرجمو قبا نسرين رفؤ ومني جباتؤ يقيني شكين تكوكي سنجر رفؤ قبا قبين لما تعو نصر ربي سلان رفتي أتي قوني أتي نصر ربي كان الرافضت قونتي كيسا قبض مالي نمني باين كينا ومن إسلاما جباتو كسمني كينا جباتو كبي كينا سلطة أمنتي إسلاما قبطو نمون جالتا أمو مال بربادن نمني براد وفيوان كان هجتي بالشيسي دي هنكون وتنيات سنجتشو وان بريجسني قبسني سدورة كاين نموتنا إيكا هندي كينا وسن إيغ ندي سن إنو فيدا آتي متاهم كي توجتو قبل كل نفس بما كسبت رهينة جل ربي نموان هجتي أرقتي
ولا تزر وازرة وزر أخرى نمو أمنتي سنة ربي جبيسو سلطنة كيسا ربي باسو نجالتا قرو خنمني برافيتو بربادا سر ركو تقفعاتي ركو لمتا نمني باين أمنتين تنجباتو بربادو نمو سغنتاي فيك أبا haajabanu hawaasa keenya tokko hagoonii afaan kufiinsa kanarraa kaafnu garuu karaa kamiin kaafnarratti namuu sagantaa fi qaba tokko karaa warra ishtiraakii shuu'ii kana fudhanne kun ammoo karaa warra asmaalii kana fudhanne tokko seera biyya faransaatti bulleedha tokko seera biyya ingilizii bulleedha seera ameerikaa bulleedha namuu akkamitti goonaa tana achirratti wal dhabbiin dhuftee eega milkiin dhufteen booda walitti deebi'anii ammallee wal fixan maal sagantarratti waliin galle duraan yoon akkanaa dhufte rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiis sahihaa keessatti nuu dhaamanii maal jedhan Irbaad bin Saariya وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما جاء رسول ربي وجاتك وقرصا جاباتك نقرصني نرفك إيسان قلبين تين لافته إنت تين بؤته yoos nuu dhaam jedhanii yaa rasuula rabbii keessan sodaadhaa dura taa'aa keessan dhagaya afaana deemaa jedhe namni isin dura dhaabatu sun abbuma fedhe haa ta'u eega imaana qabaate wal dhabbii baay'eetu dhufuu jiraate rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo wal dhabbiin sun dhufte maaltu furmaata nuu ta'a شوعي في رأس المال تداول قلنا موكمتان فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة يوركون دفت فعليكم تيغوغا جبهات لاجد بسنة سناكي كرا أنباسسا كرا رسولا سنكبت آيدا كخلاف الفت رسول ربي عليه الصلاة والسلام ركونا كناتو يرو دفت بفكمين كيس سبحاني دبرن جدا كرا أنديم رديم آيدا أكملت كرا ساني رديم وندين ردي كرا ساني سنبرنو مالي رديم وندين قرماتا قدانا مبرباك في دوبتو كرا رسول ربي براتون قرماتا قدا نما برباك جفتي كرا رسول ربي الرهادين نوف ربي قدان نؤومي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جل ربي سبحانه وتعالى كرا رسول ربي سنك متني الرديمو دانس ربي مدان نود آمسا كرا رسول ربي كن قرماتا قدا برن سقر دابتا تقنا ورباك مالي إيسا دلسي إيسا قدتي إيسا دؤيمي تدبين دبين هاي نسونا غلافة قبل من أكلافت درسي قباباتو كيسة ولك أبو دندو كرو إنما جبسيسو جرو رسول ربي تنت جرو نما أجبسيسو تك أكا تقودو ننديتا جرو والربدو تك والفالس تفكيرو تك تك إسو ما رسول ربي كان كأري أمي دانمي الرب فمي miidhame salphisanii akka ajabatti miidhan gartan zamana tokko sun
زمن برا إسانو مخان ربين بيهن دهر كسان الديبسة عالم نهندو خبجه ألايا موتوتا عالما هندت إلك كسرتي قيسرتي مقوقسي نجاشي متوتا عالما تا زمان ثاني جبت سن هندت ألايا إرقا كبجان وأنا ما جبسيسو كما سلاد إنجد تفتامي ميدامي عرب فمسنتو أما وفدي إرقاني عالم نهندو كبجان دبي ثاني تكسر أمة متوكو يرو توكو ولي قالني نجاو الجنجراتا يرو لمتا ولولني دولو لبان وانا ما جبسيسو لكشو درسي لما كأداتي إسانو مكان رسول ربي عليه الصلاة والسلام زمان توكو فقيرة هيسا وما توكو أنياتون قبل قل دابتو دابني دقا قرر كاني ويان قبتك كنا مرتني دقا قرر إفيدا أكا قرار لك أمين ورد لفردوفنف رسول ربي عليه الصلاة والسلام بيلر من إساني كيست جيني لما باتين سد إبيد بوبا يفهم إبيد دهنان دابوف إبيد بوبا يسنينتي جاء لما من رسول ربي كإبيد بوبا يسنتو جاء لما غافتو قرر في ميغو يوما هغم وسو دهنان دابتين جراتون دينانو mana kai sun ka ibidan bobetin guyya hagam jira su dan detan ka wani bira bara moka koppa ya kanya tan hiddun jiru ji alama mana rasul rabbi ka ibidan bobetin yumarra isanu masan rabbin san kai sabase rabbiin guddaan itti kennee matootni aalamaa hunduu dhufanii horii gaafatan gaala 100 nama tokko kenna gaala 100 tokkoon qoodaf gaala 150 tokkoo kenna kennaa takka aanamna achiin dura waliin kennin dhaabatanii kennan isaanum kama dheengadda ibidda man isaanitti jiini lama ibiddi bobayinsan dhihannin dhaabamin rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota ilma namaa ka bifaa kana hunda wajjinuu jiraatan mushriktoota waliin jiraatanii yahudaa wajjin jiraatanii nasaaraa wajjin jiraatanii munaafiqtoota wajjin jiraatanii mu'mintoota wajjin jiraatan jiruun sun hunduu barumsa mataa ifiiti hal ilma namaa hagaruma addaan ba haga kan hunda wajjin jiraatan lola seenanii yeroo baay'ee milkaawan yeroo tokko moon caban tun hunduu barumsa guddaa kanatti duuboonni aansilee qajeelatti namni beekuu namarra jiru رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما إجاري من أذنته نما إجاري نموت أجباتك كرسول ربي صلى عليه الصلاة والسلام ورانا تهني حجتها تهني حواسة تهني قرمو تهني وجين دابتني أمنتيتنا بكتني إنجان تقجر namni kun namni jabaan aaqilli hayyuun yoo ummata salphataa dabeessa dadhabaa wajjin jiraate wa tokko bu'aa buusuu hin danda'u addunyaa gubbaatu amma akkas namni jabaan tokko namoota jabaa argatuu qaba jabeenni isaa kun ifa bahuuf nama jabaa jabeenni nama kana ala baasuu qabuu qaba hayyuun tokko namoota hayyoota hayyummaa nama kanaa beekee ilmiif beekumsa isaa kana ala baasu argatuu qaba hayyuun nama wamaa gowwaa keessa yoo jiraate
bu'aatu kumaal qabare dubbiin isaatu nu takka bu'aatu kun qabdu tanaafu nama jabaa jechuun nama rabbiin namoota jajjaboo keessa kaa'e nama santu nama jabaa rasuuli rabbii alayhi salaam isaan nama jaboo namoota jajjaboo keessa rabbiin kaa'e maaliif kana jennu meeqissaa sahaabaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hunda isaaniitu meeqa qabaa laala hunduu kitaabotii gugurdaa hedduun irraa barreeffama ni Abu Bakr Siddiq eenyu dubbatee fixuu danda'a waa isaa Umar mee laala Uthmaan laala Aliyyi laala mee laala dhiirisan Abdurrahmaan bin Awf laala Talha bin Ubaydillah laala dhiirisan hundaa laala mee Aishaa laala Hafsaa laala Safiyaa laala warroota gugurdaa kana hundayyuu mee laala ummata muhaajirtootaa san ummata ansaaraa san mee laalaa seenaa isaanii warri gurguddaan isin gartan kun hunduu walitti dabalanii gormuu rasuula rabbiiti isaan hunduu waraana rasuula rabbiiti hojjetaa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam hundi isaaniitu siiraa jala oolan siiraa rasuulaa habar nu jedhan hunduu achuma jala oolan waliin gabbisan moore rabbiin rasuula fi jabeessuuf namoota jajjabaa kenneef rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiruu rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam hunduu barumsa hunduu jiruun isaanii hunduu keessattuu guyyaa isaan ergamanirraa haga isaan du'anitti wama gugurdoo hundu wanni guddoon tokko yoo buute qormaata guddaa nama barbaachisa yeroo tokko tokko ummanni jiruu ifii keessa waan guddoo takka arguu dhabuun mala hawaasni tokko yoo ammoo wanni guddoon takka argamte jijjiiramni guddaan tokko yoo argame qormaata guddaa nama barbaachisa jiruun rasuula rabbii hunduu waan guddootu argame qormaata guddoo nu barbaachisa mee fakkeenyaaf akka gabaabinatti lolli badri waggaa lammataa keessatti argame qormaata mataa ifii gayu guddaa tokko nama barbaachisa waggaa sadaffaa keessa lola uhudiif lola banii qaynuqaa argame kun barumsa gugurdaa nama barbaachisa waggaa afuraffaa keessa lola banii nadiirtu argame waggaa shanaffaa keessa loloota hedduutu argame ahzaab banuu qurayza banuu mustalaq wanni kun hunduu barumsa guddaa nama barbaachisa eega jiruun rasuula rabbi hunduu bifa kanaan taate qormaata hagam gayuuf barumsa hagam gayuu nu barbaachisa re siira rasuula rabbi madda hin gogne takka madda hin gogne garte madda hin gogne takka waan ajaa'ibaati madda namni seenu hunduu waraabbatee keessaa ba'a mee waggaa hagam waggaa 1432 wama qissaa rasuula rabbii kana dubbataa jira namni dubbate hunduu waan dubbatu dhabee hin callif eela bar eela nam dhufe warra durana dura waraabbaten jedhu madda'aa jira ima waraabbata kitaaba kamtu barreeffama kitaaba qiyaasa malee hedduuti atis yoo ardhatti seentee waraabbatte yaada haarawa namni si dura dabre takka aan dubbatin hedduu argatu dandeetta barumsa siiraa rasuula rabbii keessatti qabxiilee haga tokko wajjiin inshaa Allah yoo rabbiin guddaan jedhe dirqamnee ilaalla keessattuu qabxii 4 qabxiilee kanaaf barumsa keenya inshaa Allah mata dure makanarraa haasawu achirraa yoo rabbiin guddaan jedhe darsii itti aanu keessatti
borgalgala yoo rabbi achiin nagayaan nu gaye itti fufna qabxiilee afran siiraa baratuudhaaf qabxiilee afran nu barbaachisan irraa itti fufna rabbiin guddaan jedhe wallahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فارونك ربي نجايان عمري نديرسه وجاها روا كان نجايتي تكفى جاء تكفى barakuma tokkoof dhibba afurii soddomii lama guyyaan kun akka lakkoofsa islaamatti bara haarawa jechuu nulle yoo rabbi jedhe darsii keenna barumsa keenna haarawa amma eegalanna yoo rabbiin guddaan jedhe barumsi nu halkan kana eegaluu hennu kun akkamitti ummata kufe kaasanii akkamitti nama cabe fayyisanii kamiin nama laafe jabeessanii kamiin nama jallate qajeelchanii kamiin nama wallaale barsiisanii akkamiin nama dadhabe dandeessanii kana inshaa Allah akka barumsatti كرا سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام برنا سيرة رسول ربي الران كان برنا يا ربي قدان جده سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام سينا الرسول كن بكما سيرة رسوله نمهن دافو بكما eessa dhalatanii yoom dhalatanii eessa guddatanii maal keessa turanii namni beeka wanni nu barbaachisu nu barumsa keenna kana keessatti waan haga mul'atu kana duubaati ma waraa al-akhbaar oduu haga mul'atu kana waan booda jira maaliif wanni kun taate tana baranna yoo rabbi jedhe رسول ربي عليه الصلاة والسلام الرجال نما ربي قدان أوميتي عالم ربي أومي كان هندر ركجالو إرجما كان محمد صلى الله عليه وسلم jiruun isaa hunduu barumsa jiruun isaa hunduu gorsa jiruun isaanii hunduu muuxannoo sochiin isaanii jiruun isaanii daldalli isaanii horata isaanii lolli isaanii tolli isaanii hunduu وحي ربي قدآتي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي ربي تسجين إساني هندو برمسكنا وان نبيك إن عليه الصلاة والسلام لالتشسوف نما ربين أمرا كإرج آلو واي إسادو بطون نما إلمي قد أوف بيكم سبو قداك أبو برباجي سن أنامتي أمو هاga سن أفو كراقو بيس إن شاء الله بإذنه تعالى نبيين كنا عليه الصلاة والسلام كربين قدان قل ليسي أومي بريكسي الباسي فارسي قرآن كيستي وإنك لعلى خلق عظيم أتن حال إلمنا مرة كإر الآن الرسي أمني لربي أكا أدت uumamte ربي حالي كان كي جرون تنتي أكاتا كان كي هندو
akka irra caalutti rabbiin guddaan si kenne jedheen caalama hundaaf kaayame guyyaa qiyaamaa yeroo rakkoon guddittiin sun dhuftu caalama hundayyuu shafaa'aa fuudha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ummata isaa qofa'aa miti caalama hunda shafaa'aa fuudha yeroo qabrii keessaa bahan